guddiseen jedhu maal godhe na wajjin dubbadhaa maal godhe gad of deebisuudhaan itti fufee maal jedhe maaliin imimma gad of deebisuudhaan eshi imimmaaniin eshi qorumsa Yihudoonni anatti malan keessatti dubbiin kun dubbii baay'ee cimtu qorumsa ila gad of deebisuudhaan imimmaaniin qorumsa Yihudoonni anatti malan keessaa eshi eenyu fan hojjechaa ture eenyu fan hojjechaa ture wanoo macaafni qulqulluun jedhu irra deebi'aa dubbadha eenyu fan hojjechaa ture eshi itti fufee lakkoofsa 20 maal jedha kamiin illee taanaan eshi waan waa'ee isiniif baasu eenyuuf waan waa'ee baasu isiniif ofiimmoo eenyuuf isiniif baasu eshi eshi waldaatti manaa manattis eshi isinitti lallabuudhaaf isinitti lallabuu fi isinitti barsiisuu irra lallabuuf barsiisuu gidduu garaagarummaatu jira isin barsiisuu fi isinii lallabuu irraa maal of hin goone mee of hin qusanneedha eshi yaada garaa geeddarattanii gara waaqayyootti akka deebi'an gooftaa keenya Yesuusitti akka amanan Yihuudootaa fi Giriikotatti dhugaa ba'eera eshi ammas kunoo eshi eshi achitti waan anatti dhufu utuun hin beekiin eshi maaliin qabame mee hafuura qulqulluu jedhame irra deebi'a hafuura qulqulluu jedha hafuura qulqulluudhaan qabame eshi Yerusaalem dhaquu kooti eshi hafuurri qulqulluun garuu hidhamuun hidhamuunii fi dhiphachuun akka ana eeggatu mandaraan ani ga'e hundumatti natti mul'iseera eshi itti fufiiti hidhamuunii fi reebamuun akka na eeggatu natti mul'iseera eshi itti fufe haa ta'uyyuu malee hojiin wangeelaa ayyaana waaqayyoof dhugaa ba'u thank you Lord eenyu biraa natti kenname dubbii kana yoo dubbatta natti tola eenyu biraa natti kenname lakki wasiila keenya lakki eessuma keenya lakki durbii keenya lakki akaakayyuu keenya lakki dhaabbata waldaa tokko lakki domineeshinii tokko lakki paastarii tokko lakki gaggeessitoota tokko macaafni garuu eenyu biraa natti kennameera gooftaa Yesuus biraa maal godhameera anatti kennameera eshi ani immoo thank you ergaa kootii fi hojii koo kana raawwachuu duwwaa nan barbaada kanarraa maalirraa kan hafe kanarraa kan hafe jireenya koo akka waan gatii anaaf hin qabne siree jireenyi koo eshi akka waan gatii anaaf hin qabne eshi okay akkana jedha versiiniin achirra jiru anaaf qabnetti moo anaaf qabutti haa ta'u iyyuu malee hojii wangeela ayyaana waaqayyoof dhugaa ba'uu anatti kennameera eshi ani immoo ergaa koo fi hojii koo kana raawwachuu duwwaa nan barbaada kanarraa kanaaf jireenya koo akka waan gatii anaaf qabuutti lakkaa'ama galanni waaqayyoof haa ta'u mee gaafii tokko isin gaafadheen jalqaba baay'ee keessan tajaajiltoota bootiin jirtu haadhotiin jirtu nan argaa daqiiqaa xiqqoo wajjin dabarsinu kana yoo waan qubna gara waan isin fayyadu waan waldaa kan fayyadu waan jireenya keessa bu'u fayyadu irratti daqiiqaa muraasa yoo wajjin dubbanne baay'ee natti tola dhugaadhaa yoo waaqayyoon sa'aatii nuu kenne isiniifan kadhadhaa yeroo fudhannee walii wajjin hin kadhannaa waaqeffanna hafuura qulqulluudhaan akka hidhannu akka jajjabaannu wal godhu garuu sirriitti akka isinitti yaaddan waan hin barbaadu
akkasin sirriitti of argita waan barbaadu tokkotu jira. Kutaan amma dubbisne kuni Phaawulos tuyyuu ergaa kana dubbata. Waan Phaawulos dubbate eenyutu barreessa? Luqaastu barreessa. Waan Phaawulos dubbate kana Luqaas gaafa barreessu word by word yookaan immoo jecha jechaan wanta Phaawulos dubbateyyuu Luqaas waraqatarra kaa'e. Waraqatarra kaa'e. Jalqaba irratti dhuga ba'umsa jireenya isaatirraa hiika. Maalirraa kaan isiniin jedhee dhuga ba'umsa jireenya isaatirraa ka'a. Namoonni qabachaa jirtan akka hojjetaa Waaqayyootti jiraachuu jettanii qabatu. Namoonni qabachaa jirtan akka hojjetaa warra hojjettuu taatan rakkoo qabu akka hojjetaa Waaqayyootti akka hojjettuu Waaqayyootti jiraachuu. Bareedu. Mucaan gaafa dhalate maal isaaf bareeda? Baay'ee daa'ima gaafa dhalattu ammachuunis isin sodaachisa. Ija kootiin argeera. Daa'imni gaafa ishiin jabaachaa dhuftutu ishitti tola malee gaafa sana haadharra kan darbe yoo jabaatteema yoo ta'e malee si sodaachisti daa'imni. Ishiin garuu argiteedha. Mucaa otoo hin ta'in egeree mucaa argite ishiin. Haleluuyaa. Barada baasiyaa. Mucaa malqa dhalate dalga baattutu hin ta'in mucaa sana keessatti waanjoo Israa'el irra ture waanjoo garbummaa waggaa 430 ture mucaan sun otoo caccabsu argiteetti ishii. Ameen. Yesuusin baroota fuulduratti ijji kee abanama. Ameen. Sin eebbisa bannaati. Fageessee ijji kee arguu akka danda'utti qaarisee ijji kee arguu akka danda'utti haalotarra darbee siyaasarra darbee yeroorra darbee ijji kee fagootti arguu akka danda'utti Waaqayyo ija keerraa qunceessiif haa kaasu. Si eebbisu ija keerraa qunceessiif haa ka'u. Alaalatti argiteedha. Sa'aatii lamatti sa'aatii 8 yookiin immoo garaagarummaa sa'aatii 8tiin yookiin garaagarummaa sa'aatii 6tiin misaa booda nyaata booda garaa duwwaatti jalatti nyaata hin beekani qoricha akkasii si'a tokko garaa duwwaatti liqimsiisin si'a tokko immoo nyaadhuuti nyaata booda daqiiqaa 30tti liqimsiin ajaja akkasiin kennamu miti kana jechuun kan fayyisu ajaja sana otoo hin ta'in qoricha. Karaan ittiin namichi qoricha fayyisu fudhatu immoo karaa kamiin ajaja sana eeguudhaan namichi na dhukkuba jedhee mana yaalaa dhaqee doktora biraa qoricha bitatee peestaalatti naqatee gurtuudhaan galchee algaa jala yoo kaa'e hin fayyaa fooniin hin fayyaa maal gochuu qaba qoricha sana sa'aatii eeggatee maal gochuu qaba liqimsuu qaba. Iyyesuus barsiisaa kan jiru hin barsiisa kan jedhu barsiisa sana dugda duuba humna fayyisuutu jira. Otoo isin galee amin jettu turtan. Humna fayyisuu gaafa jennu foon namaa kan fayyisu sammuu namaa kan fayyisu jireenya namaa kan fayyisu kiisii namaa kan fayyisu ikoonoomii namaa kan fayyisu waliigala namaa jechuun lubbuu namaa hafuura namaa foon namaa kan fayyisutu humna sana keessa jira. Maqaan akkanadha. Iyyesuus hin barsiisa ture jechuun humni fayyisuu Waaqayyoo achi ture. Humni fayyisuu nama fayyisu Iyyesuus wajjin ture. Iyyesuus immoo hin barsiisa ture. Waaqayyo fayyisuudhaaf achi jira. Iyyesuus immoo karaa ittiin namoonni fayyina sana fudhatan agarsiisaa jira. Fakkeenyaaf amanaa namni dhukkuba tokko sagantaa fayyinaa qabu tajaajiltoonni keessan raajiinis wangeelaawwiinis akkasuma obboloonni keenya dareen fa'aas gaafa namoota kadhatan otoo kadhachuun jalqabiin dura maal jettu amani akka Waaqayyo fayyisu maal goota hin amantaa ittanii jalqabdu miti maal jechuun gorsa kennaaf